Shalom shalom nagaan waaqayyoof jaalalli araarri isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa keenya Shaashaa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa nutis baay'ee nagaadha guyyaa har'aa kana namoota jaallatamoo nama lama wayitan qabadhee jira. Ilaahin kokkolfu waan isaanii qabatanii dhufan ani hin beeku garuu baay'ee inni tokko keessumaa faarfannaa afaan Amaariffaatii fi afaan Oromoo walitti makee faarfachuudhaan baay'ee beekama. Ila faarfannaa afaan Amaariffaatii fi Oromoo isa durii ta'e kan ammaa dhaggeeffachuu barbaadan taanaan inni maqaasaa wajjin faarfannicha immoo isin affeerudha ta'u isinitti baay'ee innamma hafuura keessa galeera. Anaafi Aziza kan mee ishiin faarsineedha meeqatti tumaanan gara isaatti isin dabarsa mee eenyu jedhamtu dura maqaa keessan osoo nutti himtani makiitti nagaa hin faarsina inni mallakaalleen jedha afaan inni nama dubbataa jiru. Oodha. ችግር ይወደባልቴስ አደሽቶ ደባልቱ አደሽቶ ደባልቱ አደስን ጀቴ ፋጀቴ ጅራቱ irratti deemina ችግር ይወደባልቴስ አደሽቶ ደባልቱ ችግር ይወደባልቴስ ያደሽታ ደባልቱ ያደሽታ ደባልቱ ያደሽታ ደባራ ወራበምቱ አትዝም ጀቴ ካሜራ ወራበምቱ ደዳጋ Kofta Yesus duwe doa kaye cubukanko adura borate Kofta Yesus duwe doa kaye cubukanko nadura borate Kofta Yesus duwe doa kaye Kofta Yesus nadura borate cubukanko nadura borate cubukanko nadura borate cubukanko nadura borate bukechan nadura borate bukenya nadura borate mee faarfannaa kana yeroo barreessitan baay'ee namni faarfannaa gaa jilbaan barreessu jilbaan barreessu jedhu jilbeeffatanii waaqarraa fuutu malee bokana nan barreessa asumaanun barreessa jilbaan barreessu faarfannaa kana argachuudha sooma sagare guyyaa meeqa isinitti fudhatame guyyaa 672 kadhatte guyyaa 672 kadhatte ila faarfannaa kana fuudhuudhaaf jecha guyyaa 672 kadhadheedha kanaaf faarfattoota hamma waggaa 672 tti nama faarfadha hamma waggaa 672 lamaatti faarfadha faarfattaa amma waggaa 672 akkamitti jiraata jechuu dandeenya eeshi keecha 80 kan hunda keechaan keechanii innan keenya maaliif isin maa waggaa 672 minaan malee jiraate isatti naa idee soomaa sagata moo maaliin sooma sagada jilbaana barreessa faarfannaa lamaan hojjedhamu waan si ajaa'iba eeshi lam yaa kana hunda keessa faarfannaa lam faarfannaa lama hojjechuudha lam yeroo baay'ee minaayyoo nyaattanii duutanii afaan gumaa 90 wayii godhattu 95 bichaan godhan du'ee afaan gumaa 95 gumaa 95 tan godhadha isaayi sossobaa gameeqan asii obboloonni koo nyaattu maal gamana nattasiyaa afaan 95 sadii du'e gaddabarsee namuma itti jechuudha waanuma nuti intiniin eedeef jecha okay haadha manaa qabdui haadha manaa rangabaay Aisha kituma hin fuune garuu fuudhu nan fuudha mee sargii keessa makiinaa meeqan fuudhuu barbaaddu sinam makiinaa amma fuunettaniis nama makiinaa 60-70 fuunettamitti makiinaa 60-70 fuunet lafa garagaleen nanu lafa garagaleettaniiti makiinaa tokko na fuudha makiinaa tokko sabina akka kanatti oollatee rukuta makiinaa tokko na fuudha adoo san naftaan innumna sargii kengeetin yaame malee meenjeenaa hin taatan isaan wal beektu laata isaan mana gidduutti argamaa argan duraanii mucaa xiqqaa ture yoo nan biyya deemu jetee kuma
kufa. Ejjete ku. Ona biyyaati. Eshi. Ani immoo asii Gaambiyaa, Gaambiyaa, Morookoo, Taanzaaniyaa, Oloompiyaa kana hunda daandee mucaan nama jabaa ta'eera. Gambiyaa Gambiyaa. Gaambiyaa, Gaambiyaa, Morookoo, Oloompiyaa. Biyyumantu jira moo afaan haaraadha? Maalitti beektan isin ijoolleetti xinneeyoodha. Ejjettanii qoftuum isin. Yoo san. Oonan deemu. Gaambiyaa, Gaambiyaa, Morookoo, Oloompiyaa, Tuniziyaa, Burkinaa. Burkina. Isin amma Burkina Faso beektanii miti? Mm. Isin amma Burkina wanjoo Faso ejjedda. Burkinaan addatti. Lafa keecharen. Shishaa wayyaa. wanta burqoo jechuudha. No. Zakantar. Zabia. Zakkaantir. Burkina is Zabia. Burkina Faso is the federal. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya faarfataa kan keenya afaan Amaariffaa keessumaa afaan Amaariffaa Oromootti makee faarfachuudhaan kan inni beekamtii cimaa qabu. Mee faarfannicha ishee Amaariffaa sana wal keessa Oromoon maktee jirtu mee irra nu deebi'e al takka sagalee ol nu kaasite akka uummanni kun sirriitti itti eebbifamutti qalbiin dhaggeeffadhaa. Keeshin bira mukarraa harcaasu. Yoo faarfattu Keeshin boboochisuu. Akka nama mimmitaan ijatti nameetti keeshin boboochisuu. Meje. Shin farsina inni mallakaadha. Inni farsina mee hundi jechuudha. hin faarsinaa inni mallaqaalleen ija keechan cunuunfadhaa jedhamtu. Cheggeri yoo dabaltes adashita dabaltum adashita dabaltum adashita dabaltum cheggeri yoo dabaltes adashita dabaltum. Indunuuffanne akkamitti sin argatare? Dunuufachaa irra jedhe. Cheggeri yoo dabaltes adashita dabaltum. Adashita dabaltum. Ati sim jettee footoon kaatu. Bette? Gooftaa Yesuus otuu naan dhufne ana. Gooftaa Yesuus otuu naan dhufne ana. Silaa allaattiin na nyaatana. Way. Silaa allaattiin na nyaatana. Silaa sareen na fuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya YouTube chaanaalii keenya Shaashaa YouTube jedhu share like subscribe godhaa. Egaa ijoolleen amma gidduu kootti argaman kuni ijoollee jaallatamoo warra wajjiniin hojii wangeelaa kana akka gaariitti hojjechaa jirrudha. Qoosaa keenya ishee xinnoo kanatti akkasiin bohaartan abdii guutuu qabna. Asumaan immoo iyyuu faarfataan keenya yeroo biraas waan biraa qabatee dhufa. Isa kana immoo guyyaa lammaffaa itti aanu irratti qabeen fide. Shalom shalom subscribe Shaashaa YouTube.